Soomaaliyaa keessatti gartee pirezidaantonni naannoo Soomalee hundinuu Hassan Sheikh Mahmud irratti duulaatiin jiranii. Hassan Sheikh Mahmud biyya keenya biyya shororkaa godhaatiin jira. Biyyi keenya biyya Siiriyaa ta'uu jirti. Hassan Sheikh Mahmud biyya teenya gurguratee Masriin biyya teenya shororkeessuuf deemti yaaja'u. Hassan Sheikh Mahmud pirezidaantota adda addaa hundinuu gartee kan naannoo isaanii Soomaalota dura dhaabbataatiin jiranii. Biyyi keenya maaliif shororkeessaa, biyya keenya maaliif shororkooftii, biyyi keenya maaliif miidhamtii, biyya keenya keessatti qumaara taphataatiin jiranii. Masriin ka duriitu haajaa nurraa hin qabne, ka duriitu dantaa nurraa hin qabne, amma haajaa isiitiif jecha biyya keenya shororkeessaa irra geessuudhaaf nurratti dalagaatiin jirti. Hassan Sheikh Mahmud biyya keenya gurguratee ka jedhu pirezidaantotni naannoo adda addaa Soomaalee keessatti kanaan Hassan Sheikh Mahmud dura dhaabbatanii hanga aangoo irraa kaasan hunda dubbataatiin jiranii. Dubbii yeroo ammaa kana Soomaaliyaa keessatti jajjabaataatiin jirtu. Soomaalonni gartee hedduu wal dura dhaabbataatiin jiranii. Naannoo adda addaa keessatti Soomaalonni naannoo adda addaa qabanii, baandiraa adda addaa qabanii, Soomaalonni gosa adda addaa qabanii, isaan kun hundinuu walirratti duulaatiin jiran jechuudha. Dubbiin kun hojii manaa ta'eefii jira uummata Soomaaleetii fi akkasuma Hassan Sheikh Mahmud irratti duulamaatiin jira. Hassan Sheikh Mahmud biyya keenya shororkeessaatiin jira. Biyya keenya gartee ollaa keenya hundaa wal nu dhabsiiseetiin daangaa keenya hunda gartee nu sarbisiisaatiin jira. Hassan Sheikh Mahmud homaa nu taatiin jiru, biyya keenya waraanatti geessaatiin jira. Kan jedhu Soomaalonni yeroo ammaa kana hiriira baanii iyyaatiin jiranii. Akkasuma aktivistoonni isaaniitis akkasuma dubbataatiin jiranii, pirezidaantonni isaaniitis akkas irra duulanii barreeffama adda addaatiin keessaan barreessanii fi akkanatti irra duulaatiin jiran jechuudha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya wayi Itoophiyaanis bifa adda ta'een waraana isii geeffatteetiin qabdi. Waraana isii ka geeffattee qabdu kana kan Masrii kaachi keessa jiru kunis socho'uu hin dandeenye. Soomaaleen akkasitti konfidensii akkasittiin Itoophiyaa dha'uu fi konfidensii san hin qabdu. Asitti dubbiin harkaa yeroo lama bakka lamatti adda baheetiin jira. Hin dhoofnu irratti hamilee ofii of arganii dandeettii ofii of arganii jechuun Itoophiyaan beektaa ni sarbamti. Kaji'u garuu yeroo ammaa kana wanni Itoophiyaa kakaasee hanga daangaa waraana hanga Soomaalee keessatti waraana ijaarte waraana geessite akka Somaalilaandiitti hunda leenjiftee Somaalilaandi waraanni Soomalee waraanni Itoophiyaa akka Somaalilaandiitti leenjifame yeroo 8ffaaf wanni kun qalaalii isinitti hin fakkaatin kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya. Yeroo 8ffaa fi Somaalilaandi keessatti Itoophiyaa keessa leenjifamee Somaalilaanditti geeffame. Kana jechuun Somaalilaandi guutuun guututti waraana Itoophiyaa harka jirti jechuudha. Akkasuma waraanni gara biraa ilaa hanga doolootti ilaa Keeniyaa walitti dhaabbattutti waraanni Itoophiyaa guutee harkaa qaba jechuudha. Kana harka Soomaleen as takkaarfattee ejjata takka yookaan daandii takkatti yookaan deebii takkatti hin kenniti jedhamee wanni yaadamu hin jirtu. Garuu biyya adda addaa kana keessaa biyyi ni qarqaarrattee akka Masrii akkasuma Turkiis bishaan galaana irratti waraana Soomalee leenjiftee buustee jirti. Turkii waraana kana waraana Itoophiyaatiin wal loluu hin feetu ammoo Soomalee bira ni dhaabbannettee galaana keessan eeyinaa jettee. Itoophiyaan ammoo gama isiitiin Somaalilaandi gartee waraana bakka gartee mallatteeffamte sana bishaan galaana handaara galaana kana ni argatti. Argachuuf shakkii maleedha. Maaliif jennaani Itoophiyaa waan qabde takka inuma geessitii qaaniidhaaf duuba deebi'uu hin beeytu. Kanaafuu Itoophiyaan mallatteeffattee biyyattii gartee Somaalilaandii Rippaabilika ni taati. Akkasuma bakka Itoophiyaaf kennus jaarsii gartee mallatteesseetiin jira jechuudha. Mallatteessee addaan baasee bakka ijoo, bakka gaarii, bakka ammallee biyyaan Eeshiyaati yookaan biyya gartee bahaatiin walitti dhiyaattu Itoophiyaaf dabarsee kennuu fi harkaa qaba jechuudha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya isee ammaan kana wanni deemaa jiru Itoophiyaa keessatti hedduu jajjabduu fi akkasuma hedduu hawwituudha. Rabbi nagaa haa godhu jechaa. Itoophiyaa Soomaleen agartee ammaan tana konfidensii akkasii, konfidensii lolaa, konfidensii waraanaatti seenuudhaaf hamilee dhabdeetiin jirti. Amma waan qabduu fi waan gaddiiftu wallaaltee jirti. Akkasuma yeroo guyyaa dheengaddaa kanas akkasuma kan Afrikaa keessaa igaaddi gartee ka Itoophiyaa kan agartee maqaan isaatu eenyu ka jedhamu kana Warqinnaa Gabayyoo yeroo ammaa kana Soomaaliyaa dhaqee waliin haasa'ee wajjin haasa'eetiin dhufeetiin jira. Walumaa galattuu itoo Soomaleen konfidensii akkasii harkaa dhabdeetiin jirti. Waraanatti seenuufis konfidensii dhabdeetiin jirti. Waraanni akkasitti Itoophiyaa dha'ee isii ofirraa deebisuu hin jiru. Kanaafuu gama Masrii kanaanii wanni deemaatiin jiru ammoo iddoo takka nama qaanisaa kan ammoo Itoophiyaan harkaan kennituufi Itoophiyaan iddoo waan akkanaa kanarratti iddoo morkattuudha.
gama Eltiriyaatiin uummata keenyaa ammoo shakkiidha gama Eltiriyaa kanatti makattee asiin biyya Itoophiyaa tana weeraruu feeti. Akkasiin isiniin jaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenyaa mee haga walitti deebinuuf nagaan naa turaa isiniin jaa. Amma deemaatiin jirtu Itoophiyaa keessa deemaatiin jirtu Itoophiyaan maal akka ta'aatiin jirtu Itoophiyaan maaliif qopheessu jirti. Akkasuma ganda ollaa isiitiin maaltu harka wal qabaa akkasuma gisee ammaa kana maaltu si barbaachisaa ka jedhu walumaan kan ilaallu taasise jecha kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenyaa. Fokkorri Itoophiyaa keessatti ammaan tana deemaa jiru Itoophiyaan hedduu fudhatachuu jirti akkasuma uummanni Itoophiyaa yeroo ammaa kana fudhaaduu biyya isaa gartee kabachiisuu irratti qoma dhahatee gisee ammaa kana oofaa agarsiisaatiin jira jechuudha. Akkasuma diinonni gartee uummata keenya dura dhaabbataa jiran yookaan mootummaa keenya dura dhaabbataatiin jiranis yeroon kun yeroo gartee namni adda bahu miti yeroo Itoophiyaa biyya isii sarbama biyya isii hunda waliin dhaabbachuudhaaf jechuudhaan gama waliigalteetitti akkas dhufaatiin jirantu gabaafamaatiin jira. Oduu haaraa qaqqabannee isinii dhiyaannee jirra walumaan kan ilaallutaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya. Akkasuma gama Masriitiin maaltu deemaatiin jira akkasuma gama Eltiriyaatiin maaltu deemaatiin jira akkasuma gama Somaaleetiin ganda ollaa isiitiin maaltu ta'aatiin jira. Kaman jenne kan waliin ilaallutaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenyan hordofaa isiniin jecha yeroo ammaa kana Masriin waan qabduuf waan gaddiftu wallaaltee hamilee duraan waraana Soomaaliyaa keessa buufte hamilee san dhabdeetiin jirti. Hamilee san wanni isii dhabsiisee Itoophiyaan gartee waraana isii daangaa Soomaalee cabsitee daangaa gurguddoo Soomaaliyaa keessa seentee Soomaaliyaa keessatti waraana isii gad dhaabdeetiin jirti. Riippoortii gartee kan Maqdashoo taane guututti gara riippoortii 5ti wanni waraana mootummaa harka galee jiru jechuudha. Kana ka dhuunfatteen waraanni Itoophiyaa ganfa Afrikaa ka Soomaalee kana eegaatiin ture ka amata agasii Soomaaliyaa keessa gartee lafee jabeeffatee irree qabu ka biyya isii keessatti akkasii ture waraanni mootummaa Itoophiyaa ganfa Afrikaatii fi ka Soomaaliyaa keessatti Soomaaleef gartee eegdota ta'ee Soomaalee irraa eegaa ture amma galata dhabaniitiin gartee uummata Itoophiyaa irratti duulaatiin jiran malee. Isaan sun garuu yeroo ammaa kana biyya Soomaaliyaa jedhamtu san guutuu akka kontiroolanii jirantu gabaafamaatiin jira. Isaan sanii asirraa hanga gartee waraana gugurdaadhaan gartee hanga misaayilaatiin daangaa Soomaaliyaatti qopheeffatanii gartee daangaa gugurdoo gartee Soomaaliyaa keessatti riippoortii guutuu akkuma jirutti waraana Itoophiyaatiin to'atamteetiin jirti jechuudha. Isaan kana garuu waraanni Masrii achi keessa buufamee garuu socho'uu dhiisuu jechuullee hin dandeenye socho'uunuu itti jajjabduu itti taateetiin jirti jechuudha. Akkasuma Soomaaleellee wal afaan deebitee yeroo ammaa kana wal afaan deebi'aniitiin aktiivistootii isaanii gartee biyyi teenya biyya shororkaa ta'uu hin qabdu biyya gartee mootummaa Masrii achirraa dhufe dantaa isaatti biyya teenya shororkeessuuf deema. Kaajeduu gartee lola akkasiitiin gartee walti baaneetiin jiranii Soomaalonni wal afaan dhaabatanii jiratanii Hasan Sheikh Mahmud gartee fuuldura dhaabatanii jiranii jaarsi waan fuudhuuf waan qabu waan gaddisu wallaaleetiin jira jechuudha. Hamileen Soomaleen gisee duraa kana biyya adda addaa deemtee fokkoraatiin turte hamilee san harkaa dhabdeetiin amma gara warwaataatti deebi'aatiin jirti jechuudha. Akkasuma humni addaa gartee Soomaalee kadhiyoo kana dubbate sunis waraana gartee waan biraallee yoo dadhabne yoo osoo Itoophiyaan gartee fuulaa galaanaa tana nurraa hin dhaabbanne taate shororkeessitoota itti jajjabeessina ka jedhu dubbiin sun gartee amma ijoo taatee haasa'amaatiin jirti garuu dubbiin sun gisee laallamteetiin jettu wanni isiin agarsiiftu hanqinnaa fi konfidensii uf harkaa waa dhabuutiif agarsiisa. Akkasiin isiniin jecha kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya dubbiin amma Soomaalee keessatti deemaatiin jirtu hedduu jajjabaataatiin jirti. Gama Itoophiyaatiin wanni uf duuba deebi'amee wanni sarrafamee gartee yookiin hulaa galaanaa san laazima Itoophiyaan argachuu qabdu jecha Itoophiyaan waan jette sanitti hojjechuu jirti jecha kabajamtoota teennaa Soomaaleelleen waan fuutuu fi waan gaddiftu wallaalteetiin jirti. Akkasuma Masriilleen konfidensii san dhabdeetiin amma yeroo ammaa kana gara Soomaaleetiin hanqinni sun waan jiruuf Soomaaleelleen wal afaan deebitee gartee qeequmsi gara Masrii kanatti waan deebi'ee jiruuf Masriin amma yeroo ammaa kana gara Eltiriyaa deebitee gara Eltiriyaatiin Itoophiyaa matana gartee karaa kamiin cabsaa yookaan Itoophiyaa matana gara kamiin dararaa kajettu irratti Masriilleen qindeeffatteetiin jirti karaa biraatiin Itoophiyaa laqqabdee yookaan walla'uu hin danda'an jechuudha. Mee gartee chaansii akkasiitti hin qabdu. Eltiriyaan tun gartee uummata mataa jabaadha hedduu takka uummata gartee Itoophiyaa sanarratti gartee shira hedduu qabdu.
shira hedduu taatti jechuudha. Gama Eltiriyaa kana deebitee Masriin amma yeroo ammaa kana gama Eltiriyaatiin Itoophiyaa tuttuquu fedhaatiin jirti. Eltiriyaanis egaa Itoophiyaa hin feetu ni beeytani. Akkasiin isiniin jaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya Eltiriyaan jaarsattiin kun umrii guutuu uummata gabroomsee uummati Eltiriyaa kun gartee gabroomee amata 30 as keessatti dhukkaatu jira. Isaan sun garuu jaarsis kun garuu ilaa ammaatti shiruma xaxaatiin guddate ilaa gammaatti inni shira irraa hin dhaabbanne. Biyyi xiqqoon tun biyyi gugurdoonuu biyya addunyaa tun guutuunuu callifteetuma taa'u jirti. Inni garuu jaarsi kun jaarsa gartee Itoophiyaa tanaaf kayrii qabu miti. Akkasiin isiniin jecha kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya gama gaanii Somaalee qarqaaraa gama gaanii Masri qarqaaraa jidduu sanatti gartee shira Itoophiyaa irratti xaxaa jira gartee namichi mataa qululluu gartee afaan buukii kun gartee uummata keenya dararuudhaaf yookaan uummata Itoophiyaa kana cabsuudhaaf karoorfatee jira. Eltiriyaan uummata Itoophiyaa jalaan baane Eltiriyaan ammallee baaduu uummatuma Itoophiyaa tuttuquu feetii kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya karaa sanii yoo Itoophiyaa tuttuqte malee gama Somaalee kanaan garri isiin gartee socho'uu dandeettuun tokkollee hin jiraachuu hin danda'u. Itoophiyaan jechuun qallaalii miti. Itoophiyaan gartee uummata gaafa gartee Xaaliyaanuu jilbifachiisee uummata kana uummata mataa jabaatu uummata gartee oowwaadha akkuma gartee barbaree nyaatan sanitti akkasumatti oowwaadha isaan nama gubanii. Akkasiin isin ija kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya yeroo ammaa kun yeroo jajjabduudha yeroo namni Itoophiyaa yookaan biyya fi birmadummaa biyya isaa waliin dhaabbatu gisee ammaa kanatti akkasuma fiinxaaleeyyiin adda addaa gartee biyya keessatti uummata keenya irratti duulaatu hin jirtu egaa mootummaa irratti duulaatu hin jirtu saba keenya jibbaa gartee zaranyaa jettee gartee uummata keenya irratti duulaatu hin jirtus wal afaan deebitee gartee ofirraa walirraa wanna jechuu jirti. Osuma kun kanaan jiru iyyuu yeroo ammaa kana gartee humni addaa gartee ka ergamaan addaa ka Ameerikaa gartee dhiyoo kana dhufellee gara araaraa gartee abaa'oo itti akka nu deebisan yookaan akka itti deebi'amu irraa dubbachaatiin ture jechuudha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya abaa'oolee yeroo ammaa kanatti gartee gisee tokkummaa mootummaa Itoophiyaa kana wajjin dhaabbattu giseen ammaa kun gisee namni waliin dhaabbatu jecha. Gisee namni walitti dhaabbatu miti gisee namni waliin dhaabbatu rakkoof jabduun gartee biyyattiin tun gaafa cabdee namarratti cabdii gaafa kuftee namarratti guftii yoo kuftes irra jireettiin keennallee diqqoo hin qaqallatti waan ta'eef kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya Itoophiyaa yoo kufte badaallee ta'uu badama fi wayyaa kanaafuu Itoophiyaa mootummaa Oromoo jedhamee yaamamu kun akka isirratti jabeeffamu kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya irratti jajjabeeffamuu qaba jechuudha. Oduun kee akka qabadde isinii dhiyaate kana fakkaata yoo na hordoftaniif jaalatamaa kabajamaa isiniin jedha.